Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan Islaamaa nageenyi keenya isin haa qaqqabu akkasuma ilmaan Oromoo ashama harka fuunee nagaa jirtu nageenyi keenya kan jaalalaa kan onnee irraa burqee taliilli isaa qulqulluun isaa kuni bakka isin jirtanitti isin bira haa ga'uun isiniin jedha. Sila viidiyoo tokko gallakkiseen ture viidiyoo kana akka maleetti namni fudhatee jira akka maleetti amma sirra deebi'een isinitti hima. Walkabajnaa walkabajuu wayyaa siyaasa walii kabajuu wayyaan jedhe siyaasa hordofuu yamantiin nu dhorku hin jiru kan peenteesii kan ortodoksiisii kan muslimaas siyaasaa feene deeggeru keessumaa siyaasaa ummata keenya fayyadu ummata Oromoo fayyadu deeggeru wanti nu dhorku hin jiru. Nuti waraana keenya nu jalaa hin tuttuqinaayi qawwee keenya nu jalaa hin tuttuqinaayi nuun karaa isin irra jirtan sana deemnee isin qeeqaan jirru karuma irra deemaa jirtan sanatti jabaadhaa. Akkuma feetanitti oofadhaayi gara barbaaddanitti makiinaa keessan oofaayi garuu waraana keenya nu jalaa hin tuttuqinaayi qawwee keenya nu jalaa hin tuttuqinaayi akka feetan ta'a siyaasa keenyatti nu jalaa hin bubu'inaayi. Keessumaa yeroo ammaa kana gidduu ammaa kana warri siyaasaa keenya keessa quba ka'aa jiru karaa biraa karaa nagaa fakkeesse karaa maalii fakkeesse karaa nagaa waan jedhamu hin jiru mootummaan bilisiginnaa deebiitti isinii kenneera. Kanaaf jecha waan uummata keenya fayyadu siyaasaa uummata keenya fayyadu irratti walii galuun waltumsuun barbaachisaadha. Quba walitti qabaa ooluun wal qeeqaa ooluun maqaa walitti moggaasaa ooluun eessaanuun hin ga'u. Ilmaan Oromoo kan salphise tokko wal kabajuu dhabuudha wal dhaga'uu dhabuudha. Kunoo sadarkaa keessa bahamee ulamaa Oromoo waltajjii irratti kabalanii hancufatti tuwanii garafanii akka barbaadan godhan irra jirra jechuudha. Kun maaliif sababa Oromummaa keenya wallaalleefi. Namichi dheengadda sheexaanni namichi dheengadda aalima keenya kabale garaa argatee kabale waa'ee isaa beekeeti kabale maaliif Oromummaa dhabne jechuudha. Oromummaa keenya xiqqaate islaamummaa qofa kabale miti namichi tokko islaamummaa kabale haala sunnaa wal jamaa waan taaneefi tooyida nurkatti kabale lammata immoo Oromummaa keenya nurkatti kabalaa jira. Oromummaa keenya nurkatti xiqqeessaa jira. Kanaaf jecha yoo wal dhageenye wal hubanne wayya quba walitti qabaa ooluu wal qeeqaa ooluu yaakii wal ilaa waan tokko isinitti hima. Arrabaan deebisuun jira shari'aa islaamaatti garuu hin jarjarree arrabaan hin deebifnu. Wallaahi laazim bilaa rabbiin arraba koo isinirra hin kaa'in ka'ee jennaan baay'ee gadeedha rabbiin haa eegu. Kanaafuu warri koomentiidhaan arraba keessa nama meetirii tokko deddeeressitanii waa jettanii walakkaatti hin gabaabsala yeroo dhiyootti. Garuu ilmaan Oromoo hunda keessan isiniin jaalladhaa uummata islaamaa isiniin jaalladhaa. Nageenya rabbii keessa naaf bulaa nageenya rabbii keessa dallaa nagaa keessa naaf jiraadhaan isiniin jedhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.